Comedy beekamaan ta'e jechuudha. Yaa carraa ituutiin beekin akka carraatti waan si keessa jiru wayii guyyaatti argattu wayii jira. Sanarratti immoo namni hamilee gaafa si jajjabeessu utuma dandeettiin qabaanne namni kun maalirraa argee na jajjabeesse jettee ofitti deebiteetu waan hojjechuu qabdu sana hojjetta of keessatti waan si keessa jiru argatta. Ansana booda waltajjii qabaa naannoo keenya draamaa hojjetaa naannoo keenya naannoo gaafan jiru akka aggaaroo akka aanaa qofatti osoo hin taane akka godina Jimmaatti waltajjiin guddaan yoo jiraate Isaaq Zeenuuti. Bakka fiilmii amma naannoo keenyatti fiilmiin tokko gaafa hojjetame fiilmii afaan Oromoo yeroo jalqabaatiif naannoo godina Jimmaatti anatu hojjete. Yeroo sana Jawaar Ameerikaa jira. Fiilmii gumaa jaalalaa kan jedhu bara baay'ee rakkinaa wayii keessan hojjedhe 2008 akka Itoophiyaa yeroo maaster pilaanii sana qabsoo cimaa keessa fiilmii gumaa jaalalaa jedhu hojjedhe. Fiilmii sana keessatti siyaasa adda addaatu jira. Fiilmii sana jarree Jawaariyyuu peejii isaanii irratti maxxansaniitu jiru gaafa eebba fiilmii sanaa jechuudha. Maali? Aggaxaamii akka carraa guyyaa kanatti kanan jalqabe har'a gaafa sana kanan of argadhe har'a artistummaa keessa jira. Bakka fiilmii godina Jimmaatti fiilmii afaan Amaaraas haa ta'u afaan Oromoos haa ta'u of guddisuu osoo hin taane maaliif namoota kaaniif akka inni hamilee ta'uuf dubbataa jira waan kana. Maaliif har'a an xiqqoo siyaa ta'uuti waan tokko hojjetaan jira hojjechuus nan danda'a akka hin danda'u waan of beeku. Namni keessatti dandeettii wayii qabaatanii dandeettii kana arginu jiraachuu danda'a waan ta'eef gama nashiidhaatiinis haa ta'u gama amantaa musliimaadhuma kanallee amantuma keenyallee tajaajiluudhaaf illee haa ta'u aartiidhaan hundi isaatiiyyuu. Kana fiilmii tokko gaafa hojjetan godina Jimmaatti kaaraaktarii jecha lama jedheen achi keessatti suuraan kan poostaraan ba'a beekame jechuudha. Waltajjiin tokko gaafa jiru an baandii keessan hojjedhu warri baandii qarshiidhaan na bitataniiti kanan jara wajjin hojjedhu. Maaliif akka carraa ta'een of argadhee sana booda fiilmii afaan Oromoo fiilmii 3 hojjedhe draamaa akka kanan hojjedhe tiyaatira yeroo jalqabaatiif Yuunivarsiitii Jimmaan keessatti tiyaatira yeroo jalqabaatiif tiyaatira beekamaa biyya intina translate goonee afaan Oromootti hamaa daqqamaa kan jedhu Ayimree jedhama tiyaatira suni beekamaadha akka addunyaatti. Afaan Amaaraatti hojjetama ture. Yuunivarsiitii keessatti tiyaatrikaal aartiin baradha. Gaafan sana baradhu Oromoo maaliif ogummaadhaan saayinsiidhaan aartiin Oromoo maaliif hin guddatu jedhee fookularii na fuudhee ture dorgomeetan tiyaatrikaal aartii yeroo jalqabaatiif nafxanyoota wajjiniin baranna. Akka waan aartiin nafxanyoota qofaaf kennameetti ilaalama saayikooloojii akka kanaa hawaasa keenya keessa jira. Kan baratanus Amaarota aartii. Afaan kanatti achi barsiisonnis Amaarota qofa. Ijoolleen Oromoo tiyaatrikaal aartiin gaafa fuudhee jedhee fiildii jijjiiraniiti kan isaan deeman yookaan barnoota sana dhiisuun jaallatan. Garuu fedheen dorgomee galee tiyaatira yeroo jalqabaatti Jimmaa keessatti hojjedhee itti milkaa'ee monoloogii hojjedhee itti milkaa'ee diraamaawwan adda addaa hojjedhee itti milkaa'ee aartii dhumaanan sababuma aartii gaafa Hacaaluu Hundeessaatiif muuziqaa baasee achi kee jijjiirama kanarratti nu keenya jennee si'amanne akkasiif rukunnee sirba tokko hojjedhee sirba sanaatiifan biyyaa bahee baqadhee as jira. Maaliif? Yattiinan gaafaan jalqaba xalayaa jaalalaatti dubbise sana of argadhe waan ta'eef nama kana duuba immoo nama hamilee jajjabaadhu gaafa siin jedhu waan hin dandeenyuufaa dandeessa. Kanaaf hamilee hojii addaa jalqabdanii waan ta'eef itti nuuf fufaa jechuun barbaada guddaa galatoomaa.
asumarratti osoo isaa hin buune wanni inti doo barbaadu namoonni ijoolleen teenya ta'a artii hojjettu hedduu warreen keessa ture faan artiin Oromoo bakka nama geessu hin jiru hin guddatu yaada jiruun wanni kun dhuguma ni jira. Maaliif wanni kun artiin teenya tun guddachuu dhabdee ammallee ijoolleen teenya tawaan kanatti laffaate akkamii laffaatii isaanii harkachuu dadhabanii waan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Wanni tokko kana mul'atu artii Oromootii fi artii ummata biraa sadarkaa addunyaatti gideen laale artii mataan isaatu biizinasa kana dhugaa fi himuu qaba namni. So biizines paartnarii qabaachuu qaba namni artii hojjetu hundinuu. Biizines paartnarii qabaatee namni dandeettii qabu kuni namoota akkanaatii wajjin hiriiroo uummatee akkaataa itti feerteetti walii galee namoonni kun haala mijjeessee fi dandeettii isaanii tana akka sadarkaa guddatti ol baatu yoo hin goone haga feete yoo hojjettellee ummata bira sadarkaa istaandardii isaa eeggatetti dhaqqabuu hin danda'u. So kanaafuu ammas biizinesni sadaqaan ta'u hadhachuun ta'u nama harkisuu danda'uu qabda namni fi fadhee dhufee dantaatii je'ee waaniin kan kunis wanni harkadhu kun waaniin kanaan wal madaala je'ee namni kannuu danda'uu qaba. So kanaafuu sadarkaa amma ittiin deemaa jirru kana jijjiiruu qabnaa yaada jiruun qaban. Nutis akka namaatti baatii sagalii dhalanne waan Holiwuudii dalagamu jiru kana achi dhaynee dalaguu dandeenya. Sun sammuu teenya amansiisuu danda'uu qabna har'aan tana. Yoo ammoo sadarkuma amma jiru kanatti dalaynee artiin teenya ni guddattii kayaan nu taate natti hin fakkaatu. Maaliif jennaan yoon sa'aata akka qabaadhee filima lubbuu qabu Netflixii banadhee yoon laaluu danda'e maaliif hin yeroo tiyya sa'aata akkittiin qabu sun waaniin sagalee hin dhageenye waan rabshaa dila tokko qabdu maaliif hin laala jaayee jechuun namni kun waan yeroo hin qabneef. So kanaafuu kara tokkoon wanni gabboo kuni waan lubbuu qabu tahuu qabaa yaada jiruun qaba. Wanni lubbuu qabu kuni namni hundi waan lubbuu qabu qopheessuu hin danda'u namoota muraasaatu waan sun godhuu danda'a. So suniifuu namoota taalantii qabu kana namni gargaaruu danda'us akkuma reefu jetti gargaaruun cinaa dhaabbadhaa gargaarsa firii osoo hin taane hagidee dura amma ka respoonsar goona waan maarroo kuni humaan qabu ammoo sadarkaa guddinaa gizee yaanne akkaataatti namni dhufee wajjin gareen lachuutu irraa faayidoittee artiillee irraa faayidoitutti hojjechuu barbaachisaadha yaada jiruun qaba. Kanuma obboleeyya wanni biraan jiru amma fakkeenyaaf namni tokko nama tokko gargaare yoo anis gartee akka ibaluu gargaaramuun qaba takka walli isaa ta'uun qaba maaree ta'uun qaba osoo hin ta'in dandeettiin teessarraa argamu qaba. Khalaas hin jiru wanni biraa. Asirratti ol baata na gargaarsisiinaan jetta amma fakkeenyaaf muktii gama keessaatiin itti dhaqee muktii nama kana naa gargaari yoon jeen muktiin naaf gargaaran obboleessa keenya ittiin amanaas. Muktaas qofarratti keessaanis wal beekne jechuun fadheeti warra wajji dalagurraa inni walii galee. Kanaaf waan nuti itti amanne qabattee dhufnaan wanni nuti si bira hin dhaabbanneef hin jiru. Waan ammoo ifiifuu ittiin amanne qabattee dhufte jechuun gattaa dura maali artii irratti yeroo kanneen baran. Maamee ilma Harar bagana ga'aan dhufte. Ayyee akkasii guddaa galatoomaa hirriba edaal kan istuudiyoon ture. Kanaaf barran ture ammas hin argitan keessatti muktii erga gaaf dheengaddaatiin harkanneen ture. Kanaaf jedhee
targee galateeffachuun dhufee hundi keessan guddaa galatooma Hamzaa jajjabaadha hamilee ijoolleedhaafis ta'a hojii gaggaarii hojjetaa jirtu gara fuulduraattis hojii gaggaarii akkasuma hojjettan abdii guddaan isinirraa qaba anis ammaan danda'u kan kootiin isin cinaan dhaabbadha amma qooda dorgomaa osoo hin taane dorgomsiisaa ta'uudhaafis nan yaala gama dandeettii yookaan dandeettii qofa osoo hin taane ogummaa qabdu wayii muuxannoon qaqqabnu wayis xiqqaatu jijjiraachuu danda'a yaadaanis wal cinaa dhaabbachuu dandeenya kanaaf guddaa galatoomaa isinin jaalladha bakka koo nama galchi ulfaadhu isa akka maamee ilma harar dubbadhu obboleessa keenya qaalii maamee maameen ola geessanii torkii hin qabnetti fakkaata maameeni maameen ola gayaa jirtaa maamee hin dhageessanii ustaazanii hin dhagaabar hin dhageessanii amma si dhageenya dubbadhu nagaa fayyaa alhamdulillah galata khaliqaati jirtaati ma jira alhamdulillah antis galata rabbi baga nagayaan jiraatte isarraa nu dhufte maaliif nu dhufte odeessime bakkiin ani irraa dhufes Harargee Bahaa Kombolchaarraa Kombolchachuu dhageessanii nin beeka lakki Kombolcha qacallatte achirraayi bakka ganama waggaatti seen turra seenalli si dhaggeeffachaa ture wallahi waan bareedaa takka waan gartee quuqaanu jirurraa buqqeefta jeetii yaada galatoomna fi akkasuma ammas wallahi namaan akkaan dinqisiifadhu keessaa ati isa tokko jeetii yaada ulfaadhu galatoomna siinan gafee akkasuma roobsaniin akkasuma muktiidhaan hedduu takka wallahi nu galatoomaadhaan nuuf jiraadhaadha nama gartee dandeettii akkanaa qabu ol baastanii akkasuma jajjabeessuu irratti wallahi isa sadarkaa takka farratti argamtanii akkasuma nama gartee wallahi dhaloonni dhufulleen isaan galatoonfamuu qabu jeetii yaada galatoom geessanii ni dhagaye akkasii anis amma dura akkuma beekamu xiqqoo nashiidaa waraaba jeetiin karoorseenis waraabeetiin ture yuutuba tokkos niin banadhee achirratti nashiidaa sanillee nashiidaa abbaa lama moo kana waraabee ol baasee ture akkuma beekamu gaa namni haaliin dhimma dhufu kun yoo namni isa jajjabeessu jiraate akkasuma namni hamilee isa godhu jiraate namni gartee support isa godhee isa jajjabeessu jiraatin xiqqoo wanni biraatis itti dhagahamuu ni maltee akkasumas hawaasni keenya kun nama haaree kana yuutuba ammaan dhaqee waan taateef xiqqoo akkasumas waan hin beekamtii hin qabneef dhaga'uutti hin jirtanii? Itti jira dhaga'uu jirra. Nashiidaa abbaa lamoo kana waraabeetiin ture. Yoo rabbi inshallah isinuu dhageessin jeetii yaada barbaachisaa ta'e isinillee hin dhageessaa. Akkasuma ni waraaba jeetiin karoorsee abbaa afurmoo kana barreessee ture. YouTube'ni akkuma beekamu YouTube'ni hoggaa nashiidaa kanarra ol baasan deeggartootaa fi akkasuma subscriber qabaachuu qaba ture. Sanis hin qabu inshallah fuuldurni qabaate jeetii yaada. Yeroo hedduu wallahi isa osoo hin kijibne yeroo hedduu isi wajjii wal arguudhaaf hedduu takka bakka hedduu takka yaalaatiin ture garuu alhamdulillah rabbiif galanni haa ga'u warraan tana carraa isin wajjii wal arkee dubbachuu argateetiin jira. Akkasuma na dabalatee warri gartee isin jajjabeessu jirtan warra akka kiyyaa akka haaluma kanaan jajjabeessaadhaan nuuf galatoomaa hedduu takka nuuf jiraadhaan isin jaa wallahi. Ta'an garuu isa hedduu takka isin waan galatoonfachuu ol bee bakka keessaafu akkaan sumaan galatoonfachuu ol bee Ustaaz Hamza. Ulfaadhu obboleessa kiyyaa abshir maal jaa maqaa yuutuuba keetii yuutuuba irra gaddiftee jirta dhaqee ilaala nashiidaa ta'e inshallah tole.
ayyee taate inshallah mee keessaanii si dubbisa akkami abshir taate afuloo si godheetiin jiraanaaf deebista ayye abshira takkanaatiin jaa wallahi hedduu takka nuuf galatooma wallahi isin seenaa teessan nooson taane dhaloota gartee dhaloota dhufuutu yaadataan maali jennaan namni keenya kaayiroo ammaa yuti akkuma itti reefuu ettee jirtu yuti waan haaree takkarraa haa dubbata hay laaku waan akkanaa dubbata maarreetee waan akkanaa dubbata akkuma jeusanii nin galiniif malee garuu wallahi dhaloota boodaatii si yaadata inshallah jabaadhaan isin jaa wallahi itti fufaan isin jaa ustaaza abshir habibi hay abshira maali maqaa yuutuuba keeti as jala nu barreessine ilaala maqaa ayyee taate inshallah nin barreessaa tole ayye galatoo ayyee Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ifan ustaz reefu gaafii khaanin qabun nuqti jalaa qabwe gaafin tiya gaafii reefun tana Husseini me kha dhufee gaafatina fakkaata waa'ee arrisan. Namni kun akka akkatti waa hubata. Ni qabda arriyati. Difam, I'm just kidding. I know. Why arrisan? Arri balleessu irratti amma hogguu dubbattan namni garii akka shari'aa dhorgaadha ja'a. Gartee barumsuma keessan kanaahu direction isin irraa jijjiiruu danda'a. Fatwaallee natti hin tahini yoo dandeessannaa deebistee yoo dandeenyallee rakkina hin qabu sila arri gurraachomsuun akkami gabaabdumatti. wanta kaasa jira arre yeroo gartee fakkeenyaaf qaamni dadhabee shubamee dhugumaan gartee warri gartee asii qalama dibuus dadhabate sannuu dadhabate yoo ammoo osoo inni wanni osoo qaamni shubamin osoo gartee fuulli nagayaa ujummata qabareedaan kun arri ta'e gurraachamsu ozoon ta'in wahi nyaatee akaaduu sanirraa kuttu godha jenne malee gurraachamsiis hin jenne. Fakkeenyaaf amma dargaggeessi bareedaan tokko Hamzaa naa jennuma fakkeenyaaf Hamzaa Ibrahim mucaa xiqqaa malafaa guddachaa jiru. Inni illee fuudhee fakkeenya immoo godhu jirra. Fuudhuufadhaan arriin isa fash jettee jirti. Fuulli yoo ilaalan xiqqisha. Namni kun arrii tana balleessuudhaaf yookaan guyyaa saniif amilee isaa eeguudhaaf qalama san dibachuun waan rakkoo qabaatii miti. Haa taatu garuu dullachi akkasumatti waan jiruus isiniif hima. Dullachi arrii sana balleessee namaan daguudhaaf yoo kan godhu ta'e hin barbaachisu. Walii galaa jira. Anis gaafin qabaatirratti yoo carraa argadhe. Amma wanni nuti jechaa jirru arrii qalamaan balleessanii osoo hin ta'in gara nyaattee balleessitu. Tan adda namaa baasilaan namni waanuma akka xarafa fudhatee caajachumaafin ani isa baasuuf dhufe. Wanni as ta'e tokko makkanaan irraa eeguudhaaf galatoo. Osoo arti jettaniiti baraanuu waan keessa fiddanii amma hangumaan gabbuetti anis waan keessa dhufee duru. Anis jawaan rabbi laalaafise arti tanatti seenuuf hin deemaan gargaara na cinaa dhaabbadhaan illee. Boru galgala isin bohaarsuuf laal. Sabboontu boru dorgommii seeniiti yoo tokkoffaa baate si kaadhimna. Hai bar mukti duru wallahi hangumaan isin biraa gabbuetti yaanni tokko naa dhufeetiin anillee mee qola kara biraatiin illee daddabumee boruu mallee isin kokkofalchiisu jeetiin duruun peejii takka waa kakkatabee bar hayyayyaa. Bakka waan keessa fiddanii baraaruu billaa aleeka maalayyaa warra dandeettii qabu gaani fiiruun beektan anumaa dandeettiillee qabu. Maashaallah. Ini managan surabaka. Ini rata kalas. Irra fulake.
waan inni dalaguu jira. Ammoo inni raanfatiin edda haniida na bichisiisteetiti haniidni sana asii bade naaf kafaltaanii daqiiqa dhuftee. Har'a ni dhufa inshallah. Haniida kiyya naaf kafaltaan uummata irratti yookaasee madda. Nin kafala rakkoon qabu maal asii tireen fidame hoolaa harkisaa fida rakkoon qabu. Tole deema jiru. Yeroo gaarii qabaadhaa hundi keessan hedduu galatoomaa. Ayyee galatoomii roobsan keenya waan hedduu sirraa barre wallaahi jabaadhu. Faaya jannataa as jirtu. Faaya jannataa wayiin agarsiisuuf adalaadha. Maqaan asirra jiru kun pileeybootana yuutuubaati. Kan hin gaafan 100 seeninaaf kannan sanii. Elli kuni maqaa ladiftuuti. Arri kuni maqaa roobsan ammaa asirraa bu'ee kanaati. Diin kuni maqaa doktorii jechuudha. Jara sadeen kanaan maqaa keessatti aanseetti godhe. Maasha Allah. Okay. Maasha Allah. Abdaa ta'e jaabir jaa. Wallaahi waan ajaa'ibaati. Jalaan dagadne jechuudha. Billah alayka billah. Maaliif jennaan gaafaan dura. Keessaafuu faayini jannataa katabamuu qabdi yuugaa hayi. Gaafaan dura yuutuuba dura dursoo ka'ee dalagu moobaayila qabu. Moobaayila jaartii xiyyaatiin hin eegale miskiina. Ammallee ati galatoomfamu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masha Allah. Mukti gaafin keessi afaaniin badin. Ya osoo sabboontuleen son buune gaafii walitti dhiyaatti. So sheekh namoonni tokko fakkeenyaaf mooluu qabanii xiqqashoo achi deemtee jirti. Warra barbara warra ismaartii jira beekta. Mooluma tana qilee itti afuufanii. Nin beeka waan barbares waan san nin beeka. Qilee itti afuufanii qileen tun gizee garii tajaajibaatti jira akka rifeensaa immoo ol bu'uuf tafakkaattuufaa jira. So amma tanaan akkasi tolchaniiti gabbaani. Gizee gabbaan ijoolleen amma 18 suu jala deemti. Amma mudannoo takkaan si hima. Saahiba biyya tokko akkas godheeti silaa inni ijoolluma. Rifeensi kun xiqqoo duraa duuba deeme. So waan suni faayidaa. Amma ka'eeti amalaa godhatee sun akkas malee gaduun bahu. Ka'ee fuudhe. Amma gizee fuudhee aruuzaa galani. Intaltee sun gizee mataa qabachuu reetu. Halkan guutuu rifeensa harkuma sii kanaan kabaje rifeensa kan akkanan qabanne. Fitinaa harkee bahee. So wanni kanaatu noo nama shawwaduun ja'amtu akkamiin laalamtii kana shari'aatti jechuuf. Duraan durse shari'aa keessatti waan takkaatu jira. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lishii waan ja'amuu fi waan hamilee eeggachuu ja'amuutu jira. Bakka kanatti waan adda baafnee ilaaluu qabnu jira jara keenya. Lishi jechuun fakkeenyaaf intalti takka ta'amata gartee 54 lafaa kaatee yoo intala amma 15 fakkaattee si dhuftee eeguma galgala wajji bulte kana maayyee guddoo sireerra garte san lishiidhaa qabe. Akkasuma dhiirtinis daawwitiin gama lachuutu nu ilaalamuu qabdi. Dhiirarrattis akkasuma. Hoggaa akkana jennu fakkeenyaaf ammoo jaartiin tiyya galgala anumaa rifeensi qiyyaasi jiru nagartee yoo ganama subii hoggaa kaate jaarsa biraa tokko sireerra garte har'aa dhume. Itti aaruu danda'u malte gishii keessa ni seena yaa man gashanaa faleessa minnaa waan ja'amuutu jira yoo ammoo ka dhugaan dhaabbatu ta'e waada laa baasa fi rifeensa dhugaa qaba galbitu yoo wallahu alam. Ammoo ani wanni niin faaya jannata wal naka haadha mana qiyyaati. Masha Allah. ما شاء الله ولي بسناديس وامزة أرار كيرو دراديس بقى قلت أمزة خير يا ولي بسناديس بولي آمين قافا نافسين درو ولا قروا ديم الرئيس قياد بيزري
arree ture dhugumatti. Maaliin godhe qalamaan dibadhe. Waan ajaa'ibaa ta'e sirriitti hima. Qalama dibadheetiin egadumaan achi isii bira bubbuluuni rifeensa kiyya adii ta'uu gartee beektaa. Isiinis akkuma harfatti irra nama kutte qaba. Rifeensa maata xiqqoo addaate malee akkaan dullacha hin ta'in hin beeksaan mijaraniif qalbiin hin cabsu. Waan san isiirra fayyadamee beekee jechuudha fadheeti gaafa san harree akkaan qabu ni beekti amma immoo. Laki fari yeroo garii gurraacha yeroo garii harreen ol facaatee bara hayaan bara istireesii kasi godhamtee bara. Sanii bini irratti dabre. Waan akkasiiti. Faaya jannata rifeensuma kanaatu harri qabaachuu ture waan ajaa'ibaati. Laa wallaahi ani maaliif beekaa dura gizee ta'a gurraacha kana. Gizee ammoo bira dayite hogga duraa kan gurraachumaa booda ammoo harreen fila takkaa jira wali. Laalan waa dillachaa miti dhiiroo maali jeetuma hin dubbanne ما شاء الله ما شاء الله والله لا فايا جنة أتي جبدون تو حمزة لين أستاذنا خيني لين أكجوات أو قدي يروون ده دير جبدو دوبا دلا جبدو جرجاني هيدو سيمبون والله أتلين جبادو وربي نسيا جبيسو ربنا عقد والله وي سيقول يا أما اللي رسي حاجة بيسو أيوتي Akkasitti harruma tan akka ragaa isinii baatuuf hin ol baasee beekaa biraatiin. Harriin seeta dullumaatii miti beetii yaada kaatu wayi dullachaare. Maaliif beekta nama kana garii fuulli xixiqqaadha hoggaa umriin ci lakkaawwan. Umrii xiqqeessanii ganaa jaarii dibatuun maleetta. Ani waan inni hin jijjimneef naman waan dhugoomsa beekta abbaa sadee otaana. Harri waati xiqqoodha harri rifeensuma addaatumaan waa qabaa miti. Garuu ammoo bakka dawaa sanitti gaa nama gartee miidhaadhaaf itti dhufee yoo taate malee akkamiin dawaan baddire. Nama osoo hin gahiin harri itti dhuftee yookaan miidhaan itti dhuftee yoo ta'e. Yaa Nabi Muhammad by the way wayin isni an harri wanni hin gurraachomsineef salawaatu rabbi salaamu alayhi nabiyyiitu jee harreen dargaggummaa keessatti siidiin keessa jiru dhufte guyyaa boruu siififtii. Hin dibne lakki hin dibne beekaa taphatu jiruti qalama diboon. Qalaan diboon qalama dhugaa rabbi sitti qalaman diboon. Hamzaan baaziliinuun dibatu waan neenumaa akka qabaanni dalagaa rakkne. Ani kireeman fayyadamu jiruuti biyya keessatti isiitu gaafa na bira dhufte na reetti harka kanatti harka na riinaa niin urkaa'u. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فوزي. عليكم السلام. Alaikum salam fawzi bagana ganda. Takasiti akasi mamar sanuma fi gai. Sifi me beita ka YouTube keessatti illee wanni qabdu narraancabtu gawaadha. Callaan irra ol darba. Waliif isin hadiisu boona ga'anii hojii jiraadha barakkoon qabu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salam adiru lakkaadha siyaas jirta. Dhiifama wallahi. Arrin dullumaa miti. Dullumti waan biraati. Hamzaan ijoollee anuu eegan biyyaa deeme dhalatte. Silaa lafaan kaayaa ijoolleen lafaa fuuti. Silaa oliin darba kaniin jaallurra buuti. Anfirraa hin darba bikkeef hin feete buuti. Iji beekta tareef haasoytaniif hin dhufeen Hamza. Taartii saniif hin dhufe beekta. Fayyaati agalatoomaasii fi faaya kee rabbi si haadhiisu. Amin amin amin. Walitti faaya isin haa godhu beeka walitti nama haa urgeessu akkuma isin jette. Arri rakkoon qabdu beekta arri mukninuu ni baasaa jette Oromoon areedaas korbeessinuu ni baasaa dubbiin nama sani malee
qarraa'uudha fi harri qabaachuu dhabaame harriin dullumaati fi namni dullumni harriin qabne jira bileessu namni dullichi kan abashantamii fi jaatamii harri abbaata kan qabne jira harriin ayiliidha jebeeta